Akkam jirtu, ani Marion jedhama. Ogeettii qopheessitoota fiilmii biyya Faransee keessaa ishee tokkodha. Akkam jirtu, ani immoo Soolan Abdiin jedhama. Yeroon biyya ture barsiisaa maarshaal aartiin ture. Ergan biyyaatii ba'eetii immoo aktiivistoota mirga dhala namaa jiran keessaa isa tokkodha. Keessattiyyuu dhimma baqataa irratti. Egaa nus kan wal nu agarsiise fedhii akkasumas amala hojii keenyaa fi rakkoo baqattoota irra ga'aa jiru yommuu ta'u, innis bara darbee mooraan baqattootaa Kaalis kan kibba lixa Faransaayitti argamu yeroo diigamutti wal agarree erga mari'annee booda fiilmii waa'ee baqattootaa fi haala qabatamaa Oromiyaan keessa jirtu irratti xiyyeeffatu waliin hojjechuudhaaf murtii irra geenye. Haaluma kanaan fiilmii mata dureen isaa I Miss Oromia jedhu hojjechuudhaaf haal duree barbaachisu mijeessuudhaan hojiitti seenne. I Miss Oromiyaan imala kiyya Itoophiyaa irraa ka'ee Sudaan, Saaraa, Liibiyaa, Garba yookaan Mediterraanii, Italii qaxxaamuruudhaan Faransaay Kaalee ga'uu fi imala kiyya ganna dheeraa natti fudhate keessatti bu'aa bahii ani dabarse hundumaa of keessatti hammata. Akkasumas imala ani Faransee yeroo gara Itoophiyaatti xiyyaaraan sa'aatii 7 taasisan. Haala ulfaataa yeroo ammaatti uummanni Oromoo keessa jiruu fi Oromoon biyya gadhiisee akka baqatu isa dirqisiisu hubachuuf yaaliin taasise keessatti dhugaan arge. Akkasumas maatii abdiisaan quunnamuun damsaan isaa fuudhee deebi'es fiilmii kana keessatti kan hammatamudha. Fiilmii kana hojjechuudhaan rakkoo namummaa mudachaa jiru kana ilaalchisee mul'ata qabnu qooduuf gargaarsa keessan nu barbaachisa. Dhugaamatti dookumantarii kana ofiin piroodiiyus gochuudhaaf kan murteessine aadaa bareedaa Oromoon qabu agarsiisuudhaaf namni waa'ee baqattummaa maal akka yaadu biyya dhaqanii hin beekne biyya haaraa dhaquu jechuun maal akka ta'e mul'isuuf. Haaluma kanaan fiilmiin kun bu'uura qabeessa akka ta'uu fi waraabbiin biyya keessaa yookaan Oromiyaa waraabamee xumurameera. Fiilmii kana immoo haala gaariidhaan xumuruudhaaf yeroo 30,000 nu barbaachisa. Nu gargaartu jennees abdanna. Kanaafuu hidha yookaan liinkii armaan gadii kanatti cuqaasuun hanga dandeessan nuuf hiixadhaan waamicha keenya. Fiilmii kana yeroo gabaabaa keessatti afaanota 3 afaan Oromoo, afaan Faransaayif, afaan Ingiliffaan hojjennee xumuruudhaaf karoorfannee jirra. Tumsa keessaniif guddisnee isin galateeffanna. Aadaa miidhagaa uummata hawwataa ta'e daawwachuudhaaf waliif qooduudhaaf qophaa'aa galatoomaa. Merci.